Abo kottu meeti dhandhaarraaraas. Ana banta barsiisa. Eesiin baanaa kottu si malee dhandhaarraaraas biraa kamii jira. Maal jette barsiisa? Qoyati maaliif hin qoonne keemistirii zeeroo, histirii zeeroo, baayoloojii zeeroo, maas zeeroo, afaan oromoollee zeeroo. Maaliif mataa kana jabaatta? Hayyi maali amriin? Barsiisa niin fooyyeessa. Jabaadhee qo'adhee ama booda. Hojii ati karaa gubbaatee hojjettu argeetiin jira. Maal fooyyeessita? Nama qootuu fooyyeessa. Ati sa'aa daftara bantee laaltu qabda. Karaa gubbaatee dabbaa laalta. Tantu dabbaa hin qabne, tantu dabbaa qabaa, dabbaa akkanaa, dabbaa akkasii. Yaa Piroofeesar Dabbaa. Barsiisa dogongortee jirta anaa miti. Us eenyu sobda ijoollee keessaa mormaa achi baastee zuum gootee dabbaa laaltaa miisin agarree ani eenyu sobda? Daddabii Piroofeesara Dabbaa. Barsiisa an dabbaa bishaan turu kan malee dabbaa biraan beeku an dabbaa manaa seeta barsiisa. Us baalage amma boru mana keessan dhaqeetiin ilma keessan daddabii Piroofeesara Dabbaa qabatan nurraa qabaa qaraatitiin jiru bilaashuma daftara bittanii fi jeetti hima. Barsiisa hin himin nan dhiisanii ulii jabaadheetiin qo'adhaa. Tole simisteera kana qabxii gaarii yoo fiddeen himu amma immoo waan beeturraayin gaafii si gaafadha Piroofeesar. What is Dabbaa? How many types of Dabbaa? Define minaamination nu godhi. Silaa fatanaa kana taate A plus minaamination fiddaami. Awo barsiisa. Us korbees daddeemu. Tana hijaaba uffatte malee takka wees jalaa baati hunda filoo goota. Piroofeesar Dabbaa. Silaan abbaa kee tahe billawaan si darba.